Poolisiin federaalaa akkaataa seenaa fi guddina Itoophiyaa madaaluun hojjechaa jira. Koomishinara Jeneraalaa Damballaash Gabra Mikaa'el. Poolisiin federaalaa akkaataa seenaa fi guddina Itoophiyaa madaaluun karaa ammayyaawaa ta'een hojjechaa jira jedhan Koomishinarri Jeneraalaa Poolisii Federaalaa Damballaash Gabra Mikaa'el. Jeneraal Damballaash turtii FMC waliin taasisaniin jijjiirama biyyaalessaa hordofee riiformii hojiirra oolche dhaabbatichi yakka dursee ittisuu fi ga'umsa cimaa ijaareera jedhan. Kunis haalota jijjiiramuu fi addunyaa dijitaalaa waliin akka imalu taasiseera jechuun ibsaniiru. Haaluma kanaan poolisiin federaalaa akkaataa seenaa fi guddina Itoophiyaa madaaluun hojiilee garaagaraa hojjechaa jiraachuu ibsuun yakkoota idil addunyaa fi daangaa ce'oo ittisuun hojiin bu'a qabeessi hojjetamuu kaasaniiru. Dhaabbatichi namoota gochaa daddabarsii namoota seeraan alaatiin kallattii garaagaraan hirmaatan hidhata isaanii waliin to'annoo jala oolchuun seeraaf dhiyeessaa jiraachuu himaniiru. Poolisiin federaalaa Itoophiyaa bira darbee ittisaa yakkoota idil addunyaa keessatti gahee olaanaa baachaa jiraachuus dubbataniiru. Pirezidaantiin Eertiriyaa Isaayyaas Afeworqii daawwannaa guyyoota sadiitiif Kaayiroo deeman. Naannichatti galaana diimaa waliin wal qabsiisee muddamni wayitaa hammaatee jirutti daawwannaa taasifameera. Waggoota dhiyoo as keessa michummaa Masriin waliin qabu cimaa kan dhufe pirezidaantiin Eertiriyaa daawwannaa hojiif gara Kaayiroo yeroo deemu bara kana keessa kun yeroo lammaffaadhaaf gara Masrii kan deeme dilbata waxabajjii 7 bara 2026 yoo ta'u pirezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Sisi waliin hariiroo biyyoota lamaanii nageenya naannichaa dhimmoota gaafa Afrikaa fi baha giddu galeessaa ilaalchisuun akka mari'atanis ibsameera. Jilli pirezidaantii Eertiriyaa gara Masriitti imale kana keessatti ministeerri dhimma alaa biyyattiis kan argaman ta'uunis himameera. Pirezidaantii Isaayyaas onkoloolessa darbe daawwannaa hojii guyyoota 5 Kaayirootti wayita taasisetti pirezidaantiin Masrii walabummaa fi tokkummaa daangaa Eertiraa eeguuf gargaarsa gochuuf murannoo kan qabu ta'uu dubbatee ture. Itoophiyaa waliin sababa hidhaa guddicha haaromsaan waggootaaf atakaroo keessa kan jirtu Masriin Soomaaliyaa dabalatee bara darbe Eertiraa waliin waltumsuuf tokkummaa uummachuun isaanii ni yaadatama. Qophii qormaata naannoo fi biyyaalessaa fuulduratti kennamu ilaalchisee haal duree barbaachisu irratti hubannoon hooggansa sadarkaan jiraniif kenname. Shaashamanneetti qormaanni naannoo fi biyyaalessaa kennamu karaa nageenyummaa fi namuusaa eeggateen akka kennamuuf waajjirri barnootaa magaalichaa qooda fudhattoota waliin mari'ate. Itti gaafatamaan waajjira barnootaa magaalaa Shaashamannee obbo Muhammad Hamdee akka jedhanitti bara kana qormaata naannoo kutaa 6 barattoonni 8,478 kutaa 8ffaa barattoota 6,667 fi kan biyyaalessaa kutaa 12ffaa barattoonni 3,916 dabalatee walumaa galatti barattoonni 19,360 kennuuf haal dureen barbaachisu xumuramaa jiraachuu himaniiru. Qormaanni kunis haala namuusa isaa eegee fi rakkoowwan teeknikaa mudachuu qaban adda baasuun milkaa'inaan xumuruuf qooda fudhattoonni hunduu tumsuu akka qaban ibsaniiru. Itti aanaan kantiibaa fi itti gaafatamaan damee tajaajilaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee obbo Awwal Hasan ergaa dabarsaniin qormaata kennamu ilaalchisee manneen barnootaa hunduu dammaqinaa of qopheessuun nageenyummaa qormaataa fi namuusa eegsisuu maatiin barnootaa fi qaamoleen nageenyaa akkasumas hooggansi sadarkaan jiran gahee isaanii bahachuu akka qaban dhaaman. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa karaa dijitaalaawaan kennamus haaldureewwan akka intarneetii ibsaa iddoowwan qormaanni itti kennamu gahaa fi koompitaroota dabalataafaa dabalatee hunduu dursee guutamuun itti fufiinsa akka qabaatus dhaamaniiru. Piroojektonni misoomaa magaalaa Shaashamanneetti hojjetamaa jiran sadarkaa abdachiisaa irra jiru jedhame. Bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti hojiileen daandii misooma koriidarii fi daandii pilaanii misooma qe'ee garee deeggarsaa fi hordoffii hooggansa naannoo Oromiyaa fi magaalaa Shaashamannee sadarkaa hojichi irra jiru daawwataniiru. Daawwii kanaanis kantiibaa magaalaa Shaashamannee obbo Adaanee Takla Goorgis dabalatee hooggantoonni olaanoon sadarkaa naannoo fi magaalichaa irratti argamaniiru. Magaalichatti hojii walii galaa hojjetamaa jiru adda baasuun cimina jiru daraan itti fufsiisuu fi hanqinoota mul'atan maqsuu karoora qabame milkeessuu fi fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuuf ta'uun ibsameera. Bu'uuraalee misoomaa waliigalaa akka magaalichaatti hojjetamuuf karoorfaman hundaa karaa ariitii fi qulqullina qabuun milkeessuu fi galma yaadameen ga'uuf sirna deeggarsaaf hordoffii cimsuun milkaa'ina hojichaatiif murteessaa ta'uun dhaamameera.